Nagaanii faraarri waaqayyoodha lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodha kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa waaqayyo jedhee jennaan carraa kana arganne immoo walii wajjin sagalee waaqayyoo laaluudhaaf jidduu keessanitti argameera. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyotu carraa namaaf kenna, waaqayyotu yeroo namaaf kenna, waaqayyotu bara namaaf kenna, waaqayyotu yeroo namaaf laata. Kanaaf waaqayyo yommuu yeroo nuuf kennu, yeroo waaqayyo nuuf kennetti fayyadamuun immoo gahee keenya. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Haalelooyaa. Galannii fi ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Waa'ee eegumsa waaqayyoodhaa walii wajjiniin in ilaalla. Waaqayyo akkamitti ijoollee isaa eegaa? Waaqayyo akkamitti warra isaatti kooluu galan eegaa? Waaqayyo warra isaa kan ta'an akkamitti eegaa? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf eegumsa waaqayyo warra saba isaa ta'aniif inni qabu kutaa macaafa qulqulluu keessaa sirriitti gadi buunee wajjiniin ilaalla. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Caafanni qulqullaan dubbiin inni dubbatu dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee waa'ee kana son dhaggeeffatin dura gara sagalee waaqayyoo son dhaggeeffatin dura gara sagalee waaqayyoo son tarkaanfatin dura dursinee waaqayyoon hin kadhanna. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dubbicha akka nuti hin dhageenyeef, dubbichaaf akka nuti hin jiraanneef, dubbichi keessa keenyatti akka dhangalaaneef inni mormu, inni jireenya keenya mormu, inni bara keenya mormu, inni fayyaa keenya nagaa keenyaan mormu akka rukutamuuf hin kadhanna. Maakraa diiyaaboolaa vaajeelaa vaa diiyaaboos. Yaa abbaa hafuura kee nuuf ergi. 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 Hafuurri kee amma nu wajjin haa ta'u. Hafuurri kee amma nu wajjin haa ta'u. Dubbii kee dhaga'uuf hafuura kee nuuf ergi. Dubbii kee dhaga'uuf hafuura kee nuuf ergi. Dubbiin kee yaa Waaqayyo Gooftaa karaa hafuura kee nu akka nuuf galuuf hafuurri kee yaa Waaqayyo Gooftaa waan dhugaa ta'e hundumaa namatti agarsiisa. Waan dhugaa ta'e hundumaa nama barsiisa. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoositiin hafuura keessa barsiisaa ta'e, hafuura keessa dhugaa ta'e, hafuura keessa qajeelchaa ta'e, hafuura keessa gorsaa ta'e yaa Waaqayyooti nuuf ergi. Dubbii kee wajjin akka wal jalan dabarre, sagalee kee wajjin akka wal jalan dabarreef yaa Waaqayyo Gooftaa isaati jechuu barbaadde, isaati dararfachuu barbaadde, isaati dubbachuu barbaadde nuus dhaga'uu akka dandeenyu nu gargaari. Nuus dhaga'uu akka dandeenyu nu gargaari. Asin dubbattaa akka dhageenyu nu gargaari. Ati callistee hin beektu yaa Waaqayyo. Callisuun keetu dubbachuu caala. Maqaa ilma kee Yesus Kiristoosii yaa Waaqayyo. Yeroo kana yaa Waaqayyo Gooftaa harki fayyisuu kee, harki yaa Waaqayyo Gooftaa gorsa kee, harki yaa Waaqayyo ayyaana kee, harki yaa Waaqayyo bilisa baasaa kee maqaa ilma kee Yesus Kiristoosii tokkoon keenya faa ergamu. Dhukkuba dhiphina adda addaa keessa kan jiran, hidhaa adda addaa jala kan jiran, qabaa sheexanaa jala kan jiran, kiyyoo jala kan jiran yaa Waaqayyo Gooftaa maqaa ilma kee Yesus Kiristoos sa'aatii kana jalqabanii birmadu'aa ba'anii, sa'aatii kana jalqabanii birmadu'aa ba'anii, abaarsichi bara isaanii qabee jiru, abaarsichi jireenya isaanii qabee jiru, mul'ata isaanii qabee kan jiru, abjuu isaanii qabee kan jiru, tajaajila isaanii qabee kan jiru, deemsa isaanii qabee kan jiru, jireenya isaanii qabee kan jiru maqaa ilma kee Yesus Kiristoos ammarra jalqabee gadhiisuu jalqabu. Ammarra jalqabee maqaa Yesuusiin gadhiisu. Ammarra jalqabee gadhiisu. Olkaasaa harka keessan. Raafaa gaadaa laafaa jeelaa faatiyaa olkaasaa abboomamaa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abboomamaa harka keessan olkaasaa. Namoonni hojiirra jirtan yoo jiraattan ataraa keessan yoo hojiirra jiraattan sagalicha gidee biraa dhaggeeffadha. Raafaa gaasii aboora laafaa jaalaa faatiyaabos. Makaa laafaa jeelaa faatiyaabos. Hojiirra yoo jiraattan yeroo boqonnaa keessanii sa'aatii hirriba keessa irraa kutaasii dhaggeeffadha. Sagalee Waaqayyo humna jiraatu of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba. Sagalee Waaqayyo dinqiidha. Sagalee Waaqayyo waan guddaa godha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkuma kana immoo kadhannaan qulqullootaa humna guddaa qaba. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a kadhannaa kanaan Waaqayyo golatti jirtu seenuu barbaada. Manas jirtu seenuu barbaada. Jireenya kee keessa seenuu barbaada. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa ba'aa sitti ta'e, jireenya keetti ba'aa kan ta'e, bara keetti ba'aa kan ta'e, Waaqayyo amma humna kadhannaa kanaatiin Waaqayyo amma jireenya keerra, bara keerra, nagaa keerra rukutuu jalqaba maqaa Yesuusitiin. Raafaa gaasiyaa loodaa baajeelaa faatiyaabos. Jira harki Waaqayyoodha. Jira iddootti jirtu harki Waaqayyo. Jira golatti jirtu harki Waaqayyo. Jira manatti jirtu harki Waaqayyo.
jira lafa jirtu harki waaqayyo jira 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 harki waaqayyo eenyumtuu kan hin daangessine haalli kan hin daangessine fageenyi kan hin daangessine al takkaan iddoo hundumaatti kan argamu al takkaan iddoo hundumaatti kan argamu jira harki waaqayyo godhatu jirtu jira rakkina kee irratti jira dhiphina kee irratti jira rakkisaa jiru irratti jira dhiphisaa jiru irratti jira Yesuus haleluuyaa Yesus jira jedhamee nafana ila injiru kan jedhee odeessutu jira injiru laali injiru jedhee kan keessa isinitti hasaasutu jira hasaasa diina tan dhagaa jira ergaa diinatu jira ila maqaa Yesus Kiristoosin jira jedhamee haleluuyaa Yesus jira jireenya keenya irratti Yesus jira gola keenya irra Yesus jira mana keenya irra Yesus jira keessa keenya Yesus jira keessa keenya Yesus Rabada diabara laba jalaba diabos Dagaya dina Abdi kan kutachist Nana jesa kan jirtu Nagaa saanii qabdee kan jirtu Jireenya saanii qabdee kan jirtu Mul'ata saanii qabdee kan jirtu Abjuu saanii qabdee kan jirtu Lucifer Xonqolaan Digimtiin Boorantich Ateeteen Calleen Maqaa Yesus Kiristoosin Gubadhaa amma maqaa Yesuusin gubadhaa maqaa Yesuusin gubadhaa maqaa Yesuusin sagalee waaqayyoo kan dhagaamneef kan mormitan dubbii waaqayyoo kan lallabamneef kan mormitan mormitoonni sagalee waaqayyoo mormitoonni dubbii waaqayyoo mormitoonni sagalee waaqayyoo maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosin rukutamaa maqaa Yesuusin rukutamaa maqaa Yesuusin rukutamaa maqaa Yesuusin adraa keessan afuranta namoota baay'ee keessaa afurii caraanee deema raba gaadiyaa laba jaalaba diyaa caraanee deema amma Hulgufee keessaa deema amma maqaa Yesuus Kiristoos namoota baay'ee cannaqaa jira qixxisaa jira maqaa caalu maqaa Yesuusin eessa jirta maqaa Yesuusin dafi lafa jirtu socho'i maqaa Yesuusin socho'i maqaa Yesuusin ibiddi waaqaa si ajaatu socho'i maqaa Yesuus Kiristoosin socho'i maqaa Yesuus Kiristoosin socho'i maqaa Yesuusin Raba gaadiyaabos ibidda maqaa Yesuusin budaan xonqolaan digimtiin mu'aartiin ibbijaaf jatamija illuminaatiin maqaa Yesuusin gubadhaa maqaa Yesuusin dhukkuba baattanii kan deemtan abaarsa baattanii kan deemtan dukkana baattanii kan deemtan gubadhaa maqaa Yesuusin gubadhaa maqaa Yesuusin gadis dagana kana gadis maqaa Yesuusin gadis ibiddi waaqaa si nyaatu gadis rifeensa mataa isaanii jalqabee qeensa miila isaatti ibidda waaqayyoo jedhe ibidda gurra sagalee kana dhagee jala dhaabachuu hin dandeessu ibidda lafa isaan jiran ibidda gola isaan jiran ibidda dhagna isaanii ibidda maqaa Yesuusin ibidda maqaa Yesuusin rifeensa isaa irratti kan hojjisiiste footoo isaa irratti kan hojjisiiste uffannaa isaa irratti kan hojjisiiste fiddi harka isaanitti kan itti keesse morma isaanitti kan itti keesse harkatti kan itti laatte kan nyaachifte kan obaaste maqaa Yesuus Kiristoosin haqqisiisuudhaan iyyuudhaan bayi maqaa Yesuusin Makata laba jela fadiabos Rava gadela fajela fadiabos eyyisiisuudhaan haqqisiisuudhaan baay'eessa ila wayyoo maalantaa jechaa jira natti dhufe maalantaa ibiddatu natti dhufe maalantaa harka Yesuus natti dhufe maalantaa jechaa jira wayyoo jechaa jira digimtiidha bitti waaqaa si ajaatu dab haqqisiisuudhaan eyyisiisuudhaan baay'eessa ibiddi waaqaa si nyaatu makraba jela fadiabos ibiddi waaqayyoo si nyaatu ibiddi waaqayyoo si nyaatu sagantaa kanarratti karoorfattee kan baate
maqaa Yesuus Kiristoosiin humni dukkanaa waraanami 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 waldaa kanarratti kan oolfattee kan baate waraanami maqaa Yesuusiin saba kanarratti kan oolfattee kan baate waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa Yesuusiin waraanami sanyiirraa qomoorraa kan itti darbatamte waraanami gola isaan jiranii kan itti galte waraanami maqaa Yesuusiin waraanami maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin socho'ii keessa jab gubadhu ibidda sitti dhufe gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu yaa ol guuraa jira keessaa bahee deema waan nyaachisan waan nyaatan wajjin kan itti kennamee jira waan dhugan wajjin kan itti kennamee jira waan laalanii kan itti galetu jira waan ija isaaniitiin laalamin kan itti galetu jira karaa feesbuukii kan galte karaa yuutuubii kan galte karaa telegiraamii kan galte karaa tiiktookii kan galte maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa waatsaappii kan galte karaa miidiyaa adda addaa kan itti seente maqaa Yesuus Kiristoosiin baay daaf gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu ibiddi waaqaa si haa gubu 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 nagaa isaanii nyaachaa kan turte fayyaa isaanii nyaachaa kan turte jireenya isaanii nyaachaa kan turte mul'ata isaanii nyaachaa kan turte abjuu isaanii nyaachaa kan turte gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuusiin gubadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin gubadhu nagaa isaanii gadhiisi jireenya isaanii gadhiisi mul'ata isaanii gadhiisi kakuu isaanii gadhiisi fayyaa isaanii gadhiisi dhukkuba kan irra keessi dhukkuba irra kan keessi maqaa adda addaa moggaafattee kan qabdee jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin ajaja humni dhukkubaa abaarsi dukkan moottuun digimsiin bay ibiddi waaqaa si haa nyaatu bay ibiddi waaqaa si haa nyaatu bay uffata isaa irratti hojjechiistee kan itti laatte waan harkatti kaatanitti kan itti kenniti waan mormatti kaawwatanitti kan itti kenniti maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin waraanan afurri salaamii maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanan hojjetanii dabqi isaanii kan walirra hin buuneetu jira dadhabanii dabqi isaanii kan walirra hin buunetu jira in hojjetu garuu harki isaanii duwwaa kan ta'e namoonni osoo hojjettan harki keessan duwwaa ta'e osoo dabqitan osoo fiigidan harki keessan duwwaa ta'e siniifan kadhadha sa'aatii kana booda abaarsi hin cabaa sa'aatii kana booda abaarsi hin caba kuufachuu jalqabda kana booda dabqa kee kuufachuu jalqabda kana booda dubbiin Waaqayyoo gara koo dhufeera rabagaa diyaboolaa faajeelaa faadiyaboos dubbiin Waaqayyoo dhufeera gara koo sagaleen Waaqayyoo utaalee dhufeera gara koo nan dubbisa kuticha akkas jedha Isaayyaas 62:8 irratti akkas jedha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa mee irree Waaqayyoo kan jedhame irree Waaqayyoo sii ka'a haleluuyaa irree Waaqayyoo hin ka'a diinota keenya irratti irree Waaqayyootu ka'a diinota keenya irratti harka Waaqayyootu ka'a diinota keenya irratti irree Waaqayyootu ka'a irree diina keenya barbadeessu irree diina keenya rukutu irree harka Waaqayyoo nuuf ka'i haleluuyaa siif ka'eera haleluuyaa siif ka'eera haleluuyaa siif ka'eera haleluuyaa meerree Waaqayyoo naaf kayyanii dubbadhu haleluuyaa buleessa ko buleetti ko dubbadhu firratti irreen Waaqayyoo sii ka'a harki Waaqayyoo sii ka'a harki fayyisuu Waaqayyoo harki Waaqayyoo inni lolatti beekamu suni harki Waaqayyoo inni dinqii godhu suni amma sii ka'eera haleluuyaa irreen Waaqayyoo ka'eera kunitti akkas jedha makala bajeela baadiyyaabus haleluuyaa Waaqayyoo irree isaa isa mirgaa isa cimaa ol kaasee si'achi diinni kee midhaan kee akka nyaatu hin godhu jedhe haleluuyaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa 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 isa midhaan kee nyaachaa ture
isa dabqa keenya achaa ture isa eebba keenya achaa ture si'achi akka nyaanne godheera Waaqayyo si'achi akka nyaanne godha Waaqayyo si'achi akka nyaanne godha Waaqayyo ilaamani lafaana kadhadhu abani lafaana kadhadhu saati kana jalqabee hin daangeffama eebba keetti rarra'aa kan ture kakuu keetti rarra'aa kan ture abduu keetti rarra'aa kan ture ammarraa jalqabee hin daangeffama ammarraa jalqabee hin daangeffama Loot Abrahaamitti akka dabee sitti addaba maqaa Yesuusiin sitti addaba maqaa Yesuusiin sitti addaba jedhe lafa katoo lafa jee lafa diabos roba gadi abara lafa jena mariabos jira Yesuus teessoo sar haleluya 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 sayyajatanishan lakkosa diddabii lamarratti takka jira Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha si'achi mana ijaarratanitti mana kan biraa namni kan biraa hin galu si'achi mana isaan ijaarratanitti namni kan biraa hin galu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha Dara dinqiidha sagalee Waaqayyo Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ameen 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 si'achi mana isaan ijaarratanitti namni kan biraa hin galu muka waynii isaan dhaabataniis ija isaanii namni kan biraa hin nyaatu sabni koo akka muka gaattiraa bara dheeraa hin jiraatu warri ani fo'adhes isaan harka isaaniitiin itti dadhabanii hojjetan hin nyaatudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ilaa har'atti dadhabdee harka keerra kan hin jirre dadhabbiin kee harka keerra kan hin jirre fiigdee dadhabdee walitti qabachuun kan dadhabde harka keerraa bittinnaa'ee kan sirakkise ila formaanni argameera si'achi siin jedha Waaqayyo mi'ameen jettee narraa fudhatta si'achi siin jedha Waaqayyo diinni kee midhaan kee akka nyaatu hin godhu irree kootu siif kaasiin jedha Waaqayyo harka kootu siif kaasiin jedha Waaqayyo Isaayyaas 65 22 Isaayyaas 62 8 dubbifadhaa namoonni kun sirriitti Yesuusiidhaaf galanni guddaadha hojjettanii harka duwwaatti kan haftan fiigdanii harka duwwaatti kan haftan si'achi maqaa Yesuusiin ta'uu jedha sagalee Waaqayyo si'achi sirratti hin ta'uu jedha Waaqayyo haleluuyaa si'achi ormisi harkaan nyaatu si'achi namni kan biraa dadha kee nyaatu daangeffameera maqaa Yesuusiin daangeffameera maqaa Yesuusiin nafaan amani daangeffameera jedhi siiftaa maqaa Yesuusiin siiftaa maqaa Yesuusiin daangeffameera jedha haleluuyaa daangeffameera abaarsi daangeffameera harkidiinaa daangeffameera harki ormaa daangeffameera salaabiin daangeffameera digimtiin daangeffameera xonqolaan daangeffameera maqaa Yesuusiin mana keerra jireenya keerra dabqa keerra abduu keerra kakuu keerra daangesseera maqaa Yesuusiin Makala bajala badiyabos waggaa hedduu biyya abbaa keessa teessanii ammayyuu harki duwwaa keessan duwwaa kan jiru maalan godha kan jettan akka amantaa kan jettan maal fallikoo maali kan jettan baay'ee bakka gaddaa kan jirtan dhimmaan keessan dhangalaasaa kan jirtan የምስራች ኢየሱስ ክርስቶስን galanni guddaadha sagalee misraachoo dhagaa si'achi sirratti hin ta'u ameen jedhii fudhatu sirratti hin ta'u daangeffameera ila akkaawuntiin kee guutuu jalqaba maqaa Yesuusi guutuu jalqaba maqaa Yesuusi duwwaan kee guutuu jalqaba duwwaan kee guutuu jalqaba duwwaan kee guutuu jalqaba duwwaan kee guutuu jalqaba duwwaan keessan maqaa Yesuusin guutu maqaa Yesuusin guutu maqaa Yesuusin guutu ila maqaa Yesuus Kiristoosiin ammallee waan tokkoon kanadha inni agarraatti sin jalaa nyaachaa ture inni agarraatti sin jalaa liqimsaa ture liqimsee hinafuu hin tufan jedhe liqimsee hinafuu hin tufa hin tufsiisa Waaqayyo hin deebisiisa Waaqayyo siif deebi'a inni dur sirraa fudhatamee ture Makatiya borra badala badiyabos kakuun keenni fudhatame abduun keenni fudhatame mul'anni keenni fudhatame nagaan keenni fudhatame qabeenyi keenni fudhatame eebbi keenni fudhatame maqaa Yesuus Kiristoos nama Naaziriitiin siif deebi'a
siif deebi'a meenaa deebi'a jedhaan afaana siniif deebi'a maqaa Yesuusin Saafeeniyaa 3:15 irraa kaasee sagalee Waaqayyoodhaa hin dubbata Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa akkas jedha Isatti baradame sana Waaqayyo sirraa kaaseera diinota kee sirraa deebiseera Waaqayyo mootiin Israa'el si wajjin waan jiruuf ati si'achi wanta hamaa hin sodaattuudha Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa ati si'achi wanta hamaa hin sodaattuudha lakkoofsa 17 irratti immoo akkas jedha Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u Waaqayyo gooftaan kee si wajjin jira inni si oolchuudhaaf aangoo qabeessa Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen inni si oolchuudhaaf aangoo qabeessadha lakkoofsa 10 haleluuyaa Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u 18 irratti immoo akkas jedha Waaqayyo ammas ani iyya isaanii wawwaannaa isaanii yeelloo isaa akka ba'aa isaanitti ulfaate irraa nan kaasaa jedha ila sitti ulfaatee kan ture ba'aa sitti ta'ee kan ture itti rakkachaa kan turtan itti dhiphachaa kan turtan maaltu dabqa koo nyaate maaltu nagaa koo nyaate maaltu mul'ata kee nyaate kan jedhu sirraa kaafamaarra maqaa Yesuusin ameen jedhi dubbicha fudhadhu sirraa kaafameera siif deebi'a nagaan keen deebi'a mul'anni keen deebi'a qabeenyi keen deebi'a maqaa Yesuusin keessattuu sinirraa fudhatame qabeenyi keessan xireen kan sinirraa fudhatame qabeenyi keessan kan sinirraa fudhatame Iyesuusinaaf galanni guddaan sinirraa fudhatame abdii kutattanii baqqaa kan jettan ila maqaa Iyesuus Kiristoositi hin deebisiisa harki Waaqayyo laabaa jaalaa lakkoofsa 19 irratti immoo akkas jedha kun ani guyyaa sanattidha Hallelujah guyyaan kun guyyaa kana qabadhu hallelujah Iyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u ila guyyaa kanatti Waaqayyo hidhaa kee hiikeera ila guyyaa kanatti Waaqayyo iyya kee si dhaga'eera ila guyyaa kanatti Waaqayyo si yaadateera guyyaan kun guyyaa yaadatamuu keetiiti Iyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u kun ani guyyaa sanatti warra isaan cunqursan hundumaa nan adabaadha si cunqursaa kan ture hin adabama kana booda si cunqursaa kan ture hin adabama kana booda maaklaabaa jeelaabaa diyaabos haleluuyaa Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u haleluuyaa yeellaa dibamuu sirraa kaafama yeelloon sinirraa ka'a maqaa Yesuusin yeelloo namarraa kaasarchi Waaqayyo humna kadhannaa kanaatiin maqaa Yesuusin sin qabeera humna sagalee Waaqayyo dubbifame kanaas sin qabeera maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyinni hiikamsi nagaani bilisa ba'uuni birmadummaani maqaa Yesuus Kiristoosiin siniif haa ta'u hidhaan diina keessanii kamuu sansalanni diinaa kamuu kan ciccite haa ta'u nagaata mootiin nagaa mana keessanaa seenu mootiin nagaa Yesuus mana keessanaa seenu nagaan jireenya keessaniif nagaan mul'ata keessaniif nagaan kakuu keessaniif nagaan siniif haa ta'u maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos isa nuuf du'eetiin ameen Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u waa'ee eegumsa Waaqayyoo walii wajjin kan ilaallu ta'a sagalee Waaqayyoo keessaa Faarsaa Daawit macaafa faarfannaa Daawit jechuudha 90 baasaa Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u faarsaa kana keessatti faarsichi 91 baasaa faarsaa kana keessatti Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Daawit haa jedhamu malee kutaawwan macaafa kanaa keessatti immoo kan barreeffamee jiran yookaan immoo Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u faarfannaa inni arfaffaan kun jechuudha arfaffaarraa jedhamee beekama kun jechuudha faarfannaa arfaffaa jedhamee beekama faarfannaa arfaffaa kana kadhata Musee jedhamee beekama jechoonni as keessa jiran kunniin jecha Daawit osoo hin taane jechoota Museedha jechuudha Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Musee garbicha Waaqayyooti jechuudha haleluuyaa Musee garbichi Waaqayyoo akkamitti Waaqayyoo akka isaan eegee Waaqayyoo akkamitti akka isaan gargaaree Waaqayyoo akkamitti akka isaan geggeessee kaasee yommuu dubbatu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u kadhannaa isaa keessatti yommuu haasa'u akka kanatti haasa'eera maal jedhee
Faarsaa 91 irratti namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa hunduma danda'u jala hin buufata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen ameen. Egaa Museen golgaa harka Waaqayyoodha. Gaaddisa Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bobaa Waaqayyoodha. Sirriitti beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sababbiin isaa Waaqayyoo Musee wajjiniin ture. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkanaaf isanii kanaa miti Musee wajjin Waaqayyoon haasaa ture. Musee wajjin Waaqayyoo daariktii haasaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Musee wajjin Waaqayyoo daariktii safaana haasaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyoo Musee wajjin haasaa. Museen Aroonitti haasaa. Aroon immoo sabatti haasaa. Saba bira kan ga'u sadarkaa sadaffaa irratti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyoo biraa bahee sagalichi gara Musee. Musee irraa gara Aroon. Aroon irraa gara sabaa. Sadarkaa sadaffaa irratti saba bira gaa sagalichi jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Museen daariktii Waaqayyo irraa dhaga'a. Waaqayyoof wajjiniin daariktii nama haasa'uudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isana wajjin haasa'uutan isin arguun barbaadadha jedheedha Musee jechuudha. Museen yommuu dubbatu maal jedhaa? Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru jedha. Golgaa isa hundumaa gararraa jiru yommuu jedhu Waaqayyo isa gararraa jiru kana wajjiniin yookaan immoo namni Waaqayyo gararraa gaafa jiru jechoonni macaafa qulqulluu fayyadaman keessatti jechi macaafa qulqulluu keessatti gararraa yommuu jedhu Waaqayyo asii achi ol jira jechuu miti. Waaqayyo asii achi ol jira jechuu miti. Waaqayyo al takkan iddoo hundumatti argama. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Gararraa jechuun maal jechuudha? Yookaan ol jechuun maal jechuudha? Waaqayyo inni nuti waaqessinu kuni waan hundumaan gararraadha. Aangoon isaa, beekumsi isaa, dandeettiin isaa, waaqummaan isaa, wanti hundi isaa Waaqayyo yaada ilma namaa fi wanta inni uume hundumaan gararraadha. Waan ta'eef gararraa jedhama malee Waaqayyo achi ol jira jechuu miti yaadni isaa jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Kanaaf keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufataa. Gaaddisa maali? Isa hunduma danda'u. Haleluuyaa. Gaaddisni hunduma danda'u kan eenyudha? Gaaddisa mukaati miti. Waaqayyoodha. Gaaddisni hunduma danda'u Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen koo baay'ee qabamaadhaaf ifama. Gaaddisa hunduma danda'u gaafa jedhu gaaddisni hunduma danda'u eenyudha? Waaqayyoodha. Hundaa danda'a kan jedhame maqaan isaa Elshaadaayii kan jedhame jechuudha. Waaqayyo jala hin buufataa'edha. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namni akkasii kun maal jedha jedhee Waaqayyoon ani sitti kooluu galeera. Ati masaraa kooti. Ati Waaqayyoo koo isaanii amanadhuudha hin jedhaadha. Namatti jedhamu kutaa kana keessatti jechuudha. Kutaa kana keessatti kan dubbataa jiru jira. Namni gaaddisa bobaa hunduma danda'u isa jalatti kan gale kun maal jedha? Waaqayyoo maal jechaa inni jira? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani kooluu sitti galeera jechuun jira. Ati masaraa kooti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namni Waaqayyootti dheeffe masaraan isaa waan biraa miti. Masaraan isaa mana isaa miti. Masaraan isaa dallaa isaa miti. Masaraan isaas Waaqayyoodhuma isaati. Kanaaf facaafa faarfannaa 125 keessatti sagalee Waaqayyoodhaa yommuu dubbatu Waaqayyo ofii isaatii naannoo saba isaatii akka buufatee jiru haasa'a. Masaraa saba isaa akka inni ta'e, da'oo saba isaa akka inni ta'e, naannoo saba isaa buufatee akka inni jiru macaafni ofii isaadhaa hin dubbata. Maal jedhee? Akkuma tulluun Xiyoon 25 faarsaa 125 lakkoofsa 2 irratti akkuma tulluun Yerusaalemiin naanna'anii jiran akkasuma immoo Waaqayyo amma jalqabee amma bara baraatti naannoo karaa hundumaan naannoo saba isaa jiraa'edha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni eegumsa Waaqayyootti of kenne masaraan isaa dallaa isaa miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Masaraan isaa qabeenya isaa miti. Masaraan isaa eenyudha yoo jettani masaraan isaa Waaqayyoodha. Dallaan isaa Waaqayyoodha. Manni isaa Waaqayyoodha. Gaaddisni isaa Waaqayyoodha. Gargaaraan isaa Waaqayyoodha. Gaachanni isaa Waaqayyoodha. Meeshaan lolaa isaa Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kan Waaqayyoo ta'e waan biraa hin harkifatu. Namni bobaa Waaqayyoo jalatti gale. Namni Waaqayyootti kooluu gale waan biraan gottotatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
Museen biyya Gibxiidhaa saba baasee Israa'eloota baasee galaana diimaa biraa yommuu ga'e lakkii daagnee ilaallu laata. Biraa kana daagnee gamatti ce'uu yaallu. Ayi lakkii jalbaa hojjetallu. Ayi lakkii waan biraa hin jenne. Galaanichi gaafa isaan daangessu masaraa isaanii isa ta'e, gaachana isaanii isa ta'e, lolaa isaanii isa ta'e, gargaaraa isa ta'e, oolchaa isa ta'e, Waaqayyoon waammatan. Yommuu isaan Waaqayyoon waammatan, dursee Waaqayyoo maal godhe? Jalqaba loltoota isa isaan ittisaa jiru, isa isaan rakkisaa jiru inni ittise. Loltoota Gibxi erga irraa ittisee booda galaana lamatti ni hire. Galaanni hirame hin ce'an. Erga isaan ce'anii booda jarri dhufanii galaanatti galan. Galaanni kaleessa galaanni Israa'elin ceesise warra Gibxi immoo inni qibse. Sababbiin isaa Waaqayyo isaaniif lole waan ta'eef. Namni Waaqayyotti kooluu galee kan isaaf lolu Waaqayyoodha. Boleessa obboleettii ko Waaqayyotti kooluu galtee jirta. Yoo Waaqayyotti kooluu galtee jiraatte kan siif lolu Waaqayyoodha. Masaraan kee Waaqayyoodha. Dallaan kee Waaqayyoodha. Manni kee Waaqayyoodha. Jireenyi kee Waaqayyoodha. Nagaan kee Waaqayyoodha. Mootummoonni gamtoomanii nagaa siif fiduu hin danda'an. Nagaan mootummoonni gamtooman siif fidan siif nagaa ta'uu hin danda'u. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Dimookiraasii mootummoonni gamtoomanii fidan siif dimookiraasii ta'uu hin danda'u. Dimookiraasii nagaa kan siif kennu, nagaa guutuu kan siif kennu, nagaa sirraa hin fudhatamu, nagaa hin jijjiiramne kan siif laatu Waaqayyoodha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dabalee akka jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama si balleessu irraayis si oolcha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiyyootu sii kaa'ame gara saayii. Kiyyoo sii kaa'amee jiraami gara saayii. Si oolcha Waaqayyo kiyyoo namni sii kaa'e. Mee ameen jedhaa. Kiyyoo namni sii kaa'e irraa Waaqayyo si oolcha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Humna waan qabduuf dandeettii waan qabduuf kiyyicha ofii kootiin kutattee yaadin. Gara Waaqayyootti Waaqayyo kiyyicha hin kuta waan ta'eef. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafidha rakkinni yommuu nutti dhufu, dhiphinni yommuu nutti dhufu, yaaddoon yommuu nutti dhufu gara kadhannaatti kan fiinnuuf kanaaf. Nuuf kadhadhaa kan jennuuf kanaaf. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujah. Maal jedhe? Kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha nama si balleessu irraa si oolcha. Kiyyoo sii kaa'amee jira. Dha'ichi sii kaa'amee jira. Dingata dha'ichi kun immoo yoo son beekin. Dingata kiyyoon kun immoo son beekin kan si qabu. Dingata osoo atin argin osoo atin yaadin. Waaqayyo garuu si oolcha. Fira kee fakkaatee boolla kan sii qotu. Fira kee fakkaatee kiyyoo kan sii qopheesse jala Waaqayyo si oolcha. Gara saayii. Yoo satti iyyite satti yoo agarsiiste Waaqayyoon arga. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e dha'icha namni si balleessu si oolcha. Harka isaatiin si golbooba bobaa isaa jalattis kooluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachana siif hin ta'a. Gaachanaaf masaraa siif hin ta'a. Amanamummaan isaa gaachanaa fi masaraa sii ta'a. Waaqayyo amanamaadha. Iyyasuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waan tokko namatti adaraa yoo kennattanii namatti waan tokko adaraa yoo kennattanii argachuu dhabuu dandeessu. Sababbiin isaa namni adaraa nyaata. Waaqayyo garuu adaraa nyaata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Adaraa nyaatu Waaqayyo. Namni adaraa nyaachuu danda'a. Adaraa kana naaf godhi. Adaraa kana naaf ta'i. Adaraa kana naaf godhi jedhee namni namatti adaraa kennachuu danda'a. Adaraa namni nyaata Waaqayyo garuu nyaata. Amanamaadha Waaqayyo. Amanamummaan isaas immoo masaraa siif ta'a. Gaachana siif ta'a jedha. Gaachanaa fi masaraa nuuf ta'e as geenyeera. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Hallelujah. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadi dhiifamus
hin sodaachisin. Kanaaf wantoonni si marsanii jiran akka hin sodaanne siin jechaa jira sagalee Waaqayyo. Maaliif Waaqayyo masaraa keeti? Maaliif Waaqayyo dabarsee sin kennu ka? Mee dabarsee nan kennu Waaqni koo jedhaa. Dabarsee sin kennu Waaqni keessan. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dabarsee sin kennu Waaqayyo. Dabarsee sin kennu Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dha'ichi dukkana namatti dhufu. Dhukkuba adeemaa saafaas nama balleessu hin sodaatini. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin sodaatin. Haleluuyaa. Dhukkubni sitti hin dhufu hin jenne Waaqayyo. Hin dhukkubsattu hin jenne Waaqayyo. Dhukkubni dhufa garuu maal hin godhina? Hin sodaatina. Waaqayyo akka danda'u amanaa waliif kadhadhaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waliif kadhadhaa irratti iyyaa dhukkuba sana irratti. Malee hin sodaatina. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameenadha. Hin sodaatina. Hin sodaatina. Dha'icha dukkana namatti dhufu. Dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessu hin sodaatin. Dha'icha dukkana namatti dhufu. Dukkana asirratti akkasitti dhufu Waaqayyo sirraa eegame. Meelli kan eenyu keessan of eegee? Eenyu keessan of eegee of oolchee? Waaqayyotu sin oolchame. Waaqayyotu sin eega. Inni Israa'elin eegu. Hin rafu, hin mugu jedha macaafni. Waaqan mugne waaqan rafne qabda isatu si eega. Ati hin raftame. Ati hin rafta yeroo ati rafte eenyu si eege? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo si eege. Haleluuyaa. Dha'icha dukkanaas dhukkuba adeemaa saafas Waaqayyotu si oolche. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Oolchadha Waaqayyo. Oolchadha Waaqayyo. Oolchadha Waaqayyo hin sodaatin. Hin sodaatin. Dhukkubni dhufuu danda'a. Hin sodaatina. Dhukkubni kamuu haa dhufu. Hin sodaatina. Waaqayyo dhukkuba sana irratti aangoo akka inni qabu amanaa kadhadhaa. Iyyaa waliif iyyaa. Hin callisinaa dhukkuba keessa irratti. Iyyaa waliif kadhadhaa. Waliif boo'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maakiraa baajaalaa baadiyyaa boos. Yoo nuti waliif kadhanne yoo nuti waliif iyyine Waaqayyo iyya keenya dhagaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqa iyya namaa dhaga'uu qabna waan ta'eef. Gurrisa gara iyya qajeelotaati. Gurrisa gara iyya ijoollee isaati. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Magaalaa baajaalaa baadiyyaa boos. Haleluuyaa. Taasaa Daawit 34 gaalaxanii gaafa dubbiste Waaqayyo dinqii gurguddaa isaa achirratti jechuudha. Ameen. Lakkoofsa 7. Akka jedha ammas lakkoofsa 7. Kumni tokko si bukkeetti. Kumni 10 gara mirgaa keetti. Yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Abeet abeet. Guyyaadhaa gara guyyaatti Waaqayyo waan sirraa kuffisaa oolu laal. Ati nagartu. Waaqayyo waan sirraa kuffisaa oolu laal. Sitti hin dhiyaatani sitti hin bu'ani siin jechaa jira. Inni namatti bu'u sitti hin bu'u siin jechaa jira. Inni kaan balleessu siin balleessu siin jechaa jira. Dinqiidha kun argeen jira. Namoonni baay'ee narraa jeffadheeni biyya koronaan dhufe. Biyyoota adda addaarra ijoolleen tajaajilu namoota baay'een beeka. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Tokko isaanii dhukkuba koronaadhaan kan isaan qabamanis ka fayyaniiru. Tokko isaanii kan du'a hin agarre nagammaatti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra Kiristoos Yesuusin qaban warra gooftaa qaban keessa tokko isaanii nagarre nagammaatti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Karaa WhatsAppii kana tajaajila karaa WhatsAppii kana namoota hedduun tajaajila. Yoo xiqqaatu naannoo nama 10,000. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Karaa WhatsAppii namoonni ay tajaajilu. Guyyaadhaa gara guyyaatti miseejjiin na bira galu keessa tokko isaan nageenye du'anii isaan nagaadhaan gara biyyaa gallee yoo biyya galan illee naa bilbilu gooftaan isaan haa eebbisu nagaadhaan galleerra bara koronaa sanas Waaqayyo nu dabarseeranii ragaa bahu. Kana maaltu kana godhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti namatti bu'u sitti hin bu'u Waaqayyo bakka. Haleluuyaa. Sagalee abdii qabna nuti.
sagalee abdii qabnanus wanti namatti buusitti hin bu'e Yesuusidhaaf galanni guddaatu ijoollee baay'eetu qabamuu qabamaniiru hin dhukkubsattuu miti hin dhukkubsatta garuu sirratti humna hin qabuudha dubbiin sirratti humna hin qabu sirratti aangoo hin qabu sirratti dandeettii hin qabu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu akkuma qofaanuu qabeenu dhiisetti ijoollee akkuma qofaanuu qabeenu dhiise Waaqayyoodhaaf safuudha Waaqa keenyaaf Waaqa waa hundumarratti humna qabu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu safuudha Waaqa keenyaaf akkuma qofaanuu qabeenu dhiise Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu rakkaadha ijoolleen baay'een isaanii qabamaniitoo kan fayyan haleluuyaa kana maaltu godhe Waaqayyotu godhe maal jedhe Waaqayyo kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufan iyyuu wanti namatti dhufu kun sitti dhiyaatu kumaatama meeqatu kufe nama meeqatu dhume Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu nama meeqatu dhume kumaatama meeqatu dhume haleluuyaa gooftaadhaaf galanni guddaatu ameen ameen kumaatama meeqatu dhume Waaqayyo garuu achuma keessatti ijoollee isaa oolcheera warra isaa waaqeffatan oolcheera warra fuula isaa barbaadatan Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu haleluuyaa ameen Makraava jeelaafa diabos dinqiidha Waaqayyo itti dabalee kan mallee sagalee Waaqayyoodha akka jira lakkoofsa galarratti ati yaa Waaqayyo ati isaanii kooluu itti galuudha jetteetta isa hundumaa gararraa jirus iddoo kooluu itti galtu godhatteerta jedha Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaatu iddoon nuti kooluutti galle isa hundumaa gararraa jirutti maalee ilma namaatti miti mootummaa hooggantooma wayiitti miti kan boolu diigamutti miti ዘላለም የማይፈርስ አለት አለ ካታ በረበራን ጅራት ካታ በረበራን እንዲገምነ ቀምነ ሃሌሉያ ካታቲ በቀነ ኦሉ ሸኮሉት ገለ ኦሉ kan በረበራን እንዲገምነ ቀምነ ኑቲ መሰራ ጭማ ቀምነ ኑቲ ዋቀዮ ከኛ መሰራ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳገለኒ ጉዳናተው ኩተቸ ጥምሩን ረጅራ ዋንተ wanti aman settimbu daichi nama maraketti hetniyaatu daichi fakkeenya san akka dhukkuba koronaa kana jechuudha daichi jechuun nama tokko al tokko namoota kan lafarraa qarabu dugugee kan balleessu sanyii qoomoo son filatin yesuusidhaaf galanni guddaanaatu ameename kanaaf daicha jedhamee beekamu wanni akkasii jechuudha wanti hamaan settimbu daichis mana keettiin galuun inni yaatu waaqayyo maalidha masaraa keenya waan ta'eef waaqayyo maalidha naannoo keenya buufatee jira waan ta'eef Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaana ta'u eegumsi waaqayyo nurra jira ka waaqayyo nu eega waan ta'eef lakkoofsa 11 karaa irra deemtu hundumaatti akkasii eeganiif ergamoota isaatiif hin abbooma milli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka isaatti si baasu ameen Yesuusidhaaf galanni guddaana ta'u waaqayyo akkuma ofii isaatii naannoo keenya buufatee jiru ergamoonni isaas naannoo keenya buufataniiru Faarsaa Daawit 34 irratti ergamoonni waaqayyoodha naannoo warra waaqayyoon sodaatanii buufatanii marsanii buufataniiruudha 34 አይቲክ እንደዛም ይሰለኛ ኢየሱስዳፍ ገለኒ ጉዳና ተው ለቆሳ ቶርበረት ያ ሶዶም ያፉ ለቆሳ ቶርበ ኤርገማን ዋቀዮን አነው ወረ ዋቀዮን ሶዳተኒ ኢንቡፈታ ኤኒሳን ኢኖልቻዝ ላላ ዋቀዮ
Faarsaa Daawiti dhibba tokkoof 25 lakkoofsa 2 Waaqayyoo ofii isaatii naannoo keenya akka buufateen. Asirratti immoo ergamoonni Waaqayyoos naannoo keenya akka buufatan jedhe. Waaqayyoon eeggamne ergamoota isaatiin eeggamne jirra marfamnee jirra nuti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Maal jaalalli akkanaa? Haga Waaqayyo nu jaalatu laala. Ergamoota isaatiin nu marsee nun dhiifne maaliif? Dadhabbiin isaaniitiin nu dagachuu danda'u waan ta'eef dabarsanii nu kennuu danda'u waan ta'eef ofii isaatiifis immoo naannoo keenya buufate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelu ergamoonni hin dogongoru waan ta'eef ergamaa dogongoree kufe keessaa Luusifarri inni seexanni amma nuti ifannee nama keessaa baafnu kun ergamaa Waaqayyoo ture dogongoree kufe. Ergamoonni dogongoranii kufuu danda'u waan ta'eef Waaqayyo ofii isaatiif naannoo keenya buufateera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Ergamootaan eeggamne ergamoota irratti dabalee Waaqayyo ofii isaatiin nu eegaara. Haleluuyaa. Eegumsi isaa wakkaatti kan nu baay'ate nuti eenyu? Araarri isaa kan akkanatti nu baay'ate nuti eenyu? Ani eenyu? Eegumsi Waaqaa kan na baay'ate ani eenyu? Eegumsi Waaqayyoo kan si baay'ate ati eenyu? Kutaa kana keessatti immoo karaa adeemtu hundumaa irratti akkas eeganiif ergamoota isaatiif hin abboomaadha. Yommuu deemtu karaa adeemtu hundumaa irratti akka isaan si eeganiif ergamoota isaatiif siif abbooma miilli kee gufuutti akka hin buune. Haleluuyaa. Raava gaadiyaa baalaa vaajaanaa maadiyaa. Ati leencaa fi marrataa irra hin ejjetta. Leenca saafelaa fi jawwees inni dhiitta. Mataa jawwee irra ejjadheen har'a gahe. Yesuus gooftaadha ka. Irra si ejjechiise Waaqayyo mataa jawwee. Irra si ejjechiise Waaqayyo mataa bofa. Irra si ejjechiise Waaqayyo mataa dukkana. Mataa mar'ata. Mataa abaarsa. Mataa sheexana. Irra si ejjechiise Waaqayyo. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo immoo sababii inni na jaalateef anatti maxxaneefis ani isa nan oolcha. Waan inni maqaa koo beekuufis eegumsaan ol isa nan qaba. Inni ana hin waammataanis deebii nan kennaafi. Yeroo rakkinaatis isa wajjin nan jiraadha. Achi keessas nan baasa. Ulfinaa fi jajamoo akka argatu nan godha. Bara dheeranis nan quubsa. Akka na fayyisus isa nan agarsiisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Dinqiidha Waaqayyo. Rakkina keessatti wajjinan jiraadha. Rakkina keessatti immoo nan baasa. Laala rakkina keessatti Waaqayyo wajjin jira. Yoo barbaade rakkinuma keessatti wajjin ta'a. Dhiphinuma keessatti wajjin ta'a. Yoo barbaade immoo achi keessaa si baasa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rakkina keessatti si wajjin nan jiraadha. Achi keessas immoo sin baasa. Laala yommuu rakkannu Waaqayyo wajjin hin jiru jechuu miti. Yommuu dhiphannu Waaqayyo faana hin jiru jechuu miti. Yommuu dhukkubsannu Waaqayyo faana hin jiru jechuu miti. Yommuu dhiphinaa fi rakkina adda addaa keessatti lafa dhoofnu Waaqayyo wajjin hin jiru jechuu miti. Waaqayyo faana jira. Isaayyaas irratti sagalee Waaqayyoo lafa tokko irratti akkas jedha gara koo dhufee isa san dubbisee tan xumura. Isaayyaas 40 Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni haa ta'u. Haleluuyaa. Maagaati alaabaa diyaaboo kilaafee cilee bee diyaabos. Dinqiidha Waaqayyo. Dinqiidha Waaqayyo dinqiidha. Isaayyaas 45 lakkoofsa tokkorraa kaasee nan dubbisa. Amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume. Inni si tolchees. Ani si fureera hin sodaatin. Ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu bishaan si fudhate. Adeemtu ani si wajjinan jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan si fudhate hin badu. Laala yommuu bishaan keessa adeemtu si wajjinan jira. Bishaan immoo si fudhate hin badu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Ameen. Dabalee immoo yommuu
si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubatu. Arrabni ibiddaas si hin qabatu. Maaliif? Waaqayyo si faana jira. Naaniyaa Azaariyaa Misaa'el ibidda keessatti oolan. Rifeensi isaaniiyyuu hin coofne. Fooliyyuu hin godhanne. Maaliif? Waaqayyo ibidda keessatti oolchadha. Bishaan keessatti oolchadha. Bishaan keessatti eenyuun oolcheera? Israa'eloota bishaan isaan homaan goone irra ce'aniiru. Galaanni lamatti ramee isaan ceesisu. Ibidda keessatti eenyutu oole? Naaniyaa Azaariyaa Misaa'el cincaan yookaan fooliin ibiddaayyuu isaan hin tuqne oolaniiru. Waaqni sanarras waaqa keessa. Hin amantaa? Waaqni achi keessatti isaan eege suni har'allee waaqa keessa. Duraan dursee Daani'eliin maaliif boolla leencaa irraan dhowwin? Boolla leencaa keessatti wajjin ta'uu barbaade waaqayyo. Ilaal tokko rakkina keessarraa si dhoowwuuf miti isin dhoowwu waaqayyo rakkina keessatti wajjin hin ta'a malee. Yeroo hundumaa rakkina kan sirraa dhoowwu miti waaqayyo kee. Ittisaa duwwaa miti waaqayyo kee. Keessattis si wajjin ta'uu barbaada. Kan sirraa ittisu duwwaa osoo hin taane yommuu ibiddatti si kadhan ibidda keessa si faana seene. Ibiddi si hin gubu dinqiidha kun. Ibidda keessa seenanii kan hin gubanne kun maalidha? Irraa jeffatan waaqa isaanii deebi'anii waaqeffatan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Maaliif boolla leencatti akkasii darbatamu maal zim jedhe akka inni darbatamu dhima callise. Maaliif? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Afaan leencaa cufuudhaan beekama waan ta'eef. Humna ibiddaa dhaamsuudhaan beekama waan ta'eef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ibiddi akkamitti gubuu didi? Ibiddi dhaame hin dhaamne. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo jiru gubuu dide. Rakkinni osoo jiru kan si hin ajjeesin. Rakkinni osoo jiru kan si hin balleessin. Rakkinni osoo sirra jiru kan waa tokko sirratti hojjechuu hin dandeenye waaqayyotu si faana jira gammadi. Buleessa obboleettii ko waaqayyo si faana jira gammadi. Rakkina kee keessatti waaqayyo si faana jira. Achi keessas immoo butee si baata. Waaqayyo kee oolchaaf of galchaadha. Maqaan isaa haa jajamu. Waaqayyo keenya waaqa Isiyaaq. Waaqayyo keenya waaqa Yaaqoobi. Waaqayyo keenya waaqa Abrahaam. Waaqayyo keenya waaqa Daani'eel. Waaqayyo keenya waaqa Naaniyaa Azaariyaa Misaa'el. Waaqayyo keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu waaqa Daani'eel. Yesuusiidhaaf galanni guddaanatu ameen ameen. Waaqayyo keenya waaqa Paawulos caccaba markabaa irratti kan oolche. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Ji'oota amma sana baay'ataniif waaqayyo kan isa wajjiniin ta'e galaana gubbaa irratti kan isa gargaara. Isa bichaa miti warra isa wajjiniin jiran kan oolche. Waaqayyo keenya inni nuti waaqeffannu isa kana. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Waaqayyo keenya waaqa Eeliyaas har'as waaqa keenya. Haaleluyyaa. Diinota keenya mormee kan mo'atu. Mataa kan nu taasisu. Mataa kan nu taasisu eegee kan nu taasifne. Dura kan nu taasisu booddee kan nu taasifne.